Keessummaan keenyaarraa Bahar Umar jedhama. Bahar digrii isaa jalqabaa Seeraan Yuunivarsiitii Haramayaa damee seeraa irraa fudhate. Itti aansuun immoo gama Yuunivarsiitii Finfinnee dhufuudhaan digrii isaa lammataa seeraan argate. Ammas itti fufuudhaan gama Awurooppaa imalee United Kingdamitti digrii lammataa Yuunivarsiitii Essex damee School of Law jedhamu irraa seera mirga dhala namaa addunyaatiin eebbifame. Gaaf biyya ture Bahar barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo damee seeraa ture. Seeraa fi mirga namoomaa akkasumas seera namoomaa fi addunyaa barsiisaa ture. Nama siyaasaa Itoophiyaa itti dhiyeennaan hordofuudha. Wantoota adda addaa dhimma federaalizimii fi sabaaf sablammootaa irratti barreessee websaayit Awaash Post jedhamu irratti maxxansee jira. Yeroo ammaa kana Bahar jiraataa biyya Ameerikaa kutaa Minisootaati. Bahariin haa simannu. Bahar baga nagaan gama qophii kennaa dhuftee galata qabda. Fatuma galatoomiyatiisi warri Oromiyaa 11s sagantaa televiziyoonaa kana jalqabu keessanis akkasumas keessummaa gootanii naafeeroo keessaniif ulfaadha. Atis galatoomii waamisa kenna kabajjitee asitti argamuu keetii fi wanti asitti akka argamtuuf si affeerreef waanuma amma rakkoo biyya keenya keessa deemaa jiru xiinxala bareedaa barreeffamaan maxxansitee turte. Barreeffamni kunis Awaash Post irratti maxxansitee turte. Barreeffama san keessatti dubbii jajjaboo yookaan ciccimoo ijoo ta'an kaastee mata dureen barreeffama sanii rakkoowwan Itoophiyaa keessa jiran dameen isaanii garaagarummaa jiru ilaalchaa kan lammummaa fi yaada adda addaa keessummeessuu dadhabuu jettee kaaftee meesan bal'inaan xiqqoo otoo nu ibsitee maal jechuu keetii hanqinni sun eessa jira? Mootummaa bulchiinsaa moo dhaabbilee mormitootaa moo hawaasa bal'aa moo walumaa galatti? Barruun san afaan Ingiliziitiin barreeffame xiqqoo bal'aa afaan keenyatti jijjiirree ibsuudhaaf yaalla. Biyyi Itoophiyaa akkuma beeknu biyya sabaa fi sablammootaati. Umriin si hangamii ka jedhu falmisiisaa ta'us hanguma jiraatte umrii hanga jiraatte keessatti biyyi san biyya sabaa fi sablammootaati. Biyya sabaa fi sablammootaa ammoo akka itti bulchuu qaban garaagarummaa yookiin bal'ina aadaa afaanii fi amantii jiru san keessummeessuudhaan ta'uu mala. Garuu biyya Itoophiyaa keessatti wanni godhame maali? Aadaa afaanii fi ilaalcha garee tokkoo filachuudhaan sun akka biyyaa akka taatu warri biraa immoo akka ilaalchi isaanii, aadaan isaanii, afaan isaanii sirna mootummaa irraas fagaatan yoo danda'ame warra filame aadaa filatamte aadaa afaanii fi aadaa saba filame sanitti akka makamu akka assimileeted ta'u kana mootummoonni duraan jiran durirra Teediroos irraa eegaluu dandeenya. Yohaannisis isuma godhe, Minilikis isuma itti fufe. Imaammanni biyya san keessatti aadaa tokko saba tokko olaantummaa isaanii jaaruu yookaan biyya saba tokko biyya godhu imaammata yeroo dheeraadhaaf ture. Imaammanni kun egaa gariin malaani gariin ammoo humnaani warra humnaan imaammata san hojiirra oolchuu yaala keessaa tokko Teediroos Yohaannisis akkasuma Minilikis akkasumatti yaalaa ture. Bara Haile Sillaasee keessa garuu waan tokko malaan hojiirra oolchuudhaaf waan yaalamee jira. Sun bal'inaan itti deebi'uu dandeenya. Walumaa galatti rakkoo biyya saniif itti gaafatamummaan ilaalcha imaammata warri biyya san bulchaa turan hordofan. Kunis biyya garaagarummaa qabdu keessatti aadaa afaanii fi aadaa saba tokko filatanii warra kaan irratti fe'uudhaaf yaaliin godhame san I think bu'uuri biyya sanii yookaan like original sin yookaan rakkoon bu'uuraa biyya sanii sanirraa jalqabde jechuudha. Bal'ina isaa gaatti deebi'uu dandeenya. Baay'ee gaarii. Kana jechuun sochiin adda addaa biyya san keessatti ta'ee sochiin Oromoo illee walumaa galatti sochiin diddaa gabrummaa jennee waamnaanu sabni kuuwwanis akkasuma hidhee waama. Dhaabbonni sirna kan didanii kaanis kanumarraa kaaniitti jechuu keeti jechuudha. Amma beektaa namni tokko uumamaan yoo eenyummaan isaa aadaan isaa akka cunqurfamu taate cunqursaa saniif deebisaa kennuunsaa waanuma jiru.
Ani yoo namni tokko kee arrasi cunqursee yoo mirga kee si dhiibe ati kaatee mirga kee falmachuu waan hin oolle. Nama mirga isaa falmate santu rakkoo qabaa jechuu hin dandeessu. Nama mirga nama dhiibe san rakkoon biyya sanii sanaa fi ani waniin achi keessatti ibsuu barbaade ijoon isaa malee biyya san bu'uurarraa warri jaare warri hoggane warri bulcheetu dhiibbaa garaagaraa uumee uummanni akka falmatu akka fincilu akka diddaa roorrootti galu godhe malee nama roorroo dide santu biyya san keessaa jiraachuu jibbanii yookaan quufanii osoo hin ta'in namni rakkatee namni aadaan isaa yookaan cunqurfamu taate yookaan afaan keetiin hin dubbanne taate san bira darbanii afaan warra biraa akka dubbattu akka barattu aadaa biraa jalatti akka guddattu akka dagattu akka aadaa warra biraa dagaastu yoo sirratti godhan taate I think namni taa'ee san aammin jee fudhatu waan hin jirreef seenaa garaagaraa keessatti fincillee ka'ee jira. Inturree bar biyya san keessa fincillee ka'uudhaaf amma biyyi sana era bara 1931tti akka lakkoofsa faranjiitti baafatte. Bara 1936tti garuu obboleeyyan keenya warri dhihaa Western Oromo Confederation biyya of dandeessee jaarrannee League of Nations ka United Nations dura jiru. Isatti iyyatanii akka biyyaattu jiraachuudhaaf gaafii kaasan. Samboodaas fincilli garaagaraa gara baaletti fudhachuu dandeenya, sochii maccaatu lamaa fudhachuu dandeenya. Kan Oromoo yoo fakkeenya fudhanne jechuudha. Sabaaf sablammoota biraa keessatti sochiin baay'een ka'aa ture. Bara 1960moota booda immoo gama barattootaatiin gaafiin ifatti bahee artikuleetii ta'ee rakkoon biyya sanii maali ka jedhu rakkoon biyya sanii bu'uurarraa gaafii sabaa ta'uu garaagarummaa keessummeessuu dhabuu ta'uusaa barreeffamoonni namoonni akka Waalliin Makkonnin fa'aa ibsaa guutamaa fa'aan barreessan Itoophiyaan eenyu biyya san keessa biyyi sun eenyuu fi haadha eenyuu fi immoo haadha buddeenaati ka jedhu bal'inaan kaa'aa ture jechuudha. So boodarra gaafa gaafileen tuni gara nagayaatiin mirkanaa keessummeessamuu dide namu waan qabu qabatee gara fincilaatti seenee riphee lollummaanis jalqabee jechuudha. Walumaa galatti dhiibbaa imaammata saba tokko afaan tokko hojiirra oolchuuf godhame sanirraa diddaan garaagaraa ka'ee diddaan sana immoo yeroo adda addaatitti bifa garaagaraatiin mul'atee bu'aa sangata akka buusee jira. Ammoo akka waliigalaatitti kaayyoon isaa galmaan geenye jechuu dandeenya. Kan tole. Kanneenuma keessaa bu'aan yookaan bu'uurri ilaalcha kanaa yookaan falaasama kanaa amma siyaasa amma Itoophiyaan ittiin bultu barreeffama irra qofallee yoo ta'e ittiin bultu gareen finxaaliyyii falaasama saniin ammas itti fufuu barbaadan identity politics yookaan siyaasa eenyummaa jedhanii itti moggaasu akka yookaan ilaalchi isaan identity politics jedhamu kanaaf qabanis akkuma arginu hawaasa isaa keessattis ta'ee miidiyaa isaanii keessattis ta'ee biyya san keessatti garuu akka ati ibsitetti identity politics yookaan siyaasa eenyummaa kan akka calqaba itti fayyadamee hojiirra oolchillee aangawoota Itoophiyaa yookaan mootota Itoophiyaa akka duriitti jettee keessattuu isaan akka meeshaatti itti fayyadamaa turanii akka bulchiinsaaf yookaan ittiin bulchuu gama kaaniin ammoo saba tokko tokko akkuma itti saba olaanoodhaan amanan humneessuu saba immoo cabuu qaba laafuu qaba jedhan ammoo ittiin cabsan jettee tarreessiteetiin jirta. Saboota keessattuu naannoo Oromiyaa yookaan Oromiyaa keessattuu Oromiyaa irratti xiyyeeffatee keessatti kan maqaa dhoofteertu Teediroos barreeffama isaa tokko keessatti lafa Oromoon irraa fudhattee barreeffama mootittii Ingiliziitti Viktooriyaaf barreessee ture jettee bu'uurri biyya sanii yookaan hundeeffamni biyya sanii tu akka Oromoon cabuu irratti hundaa'e lafa keetti mee kana irratti xiqqoo maal nuuf dabalta? Yaa dabala kaaste Fatuma. Laal biyya san keessatti warri finxaaleeyyii warri sirna san deeggaru wanni jechaa jiran maali? Diddaa gabrummaa itti ka'aa jiru kanatu rakkoo qaba. Ammas fakkeenyaaf amma sirna federaalizimii amma jiru kana gaafii sabummaa kana kanutti fide wayyaaneedhaa fi adda bilisummaa Oromootiif jira. Yoo jarri kun karaarraa maqe yoo jarri kun karaa qabatan biyyi sun nagee taati waan jiru. Ani isan suniin akka sirreen ta'in ibsuu barbaade. Maaliif jennaan bu'uurummaan isaatu warruma ilaalcha kana deemaniin warruma isaan gartee waaqeffatan warra akka Teediroos kanaatu eegale. Akkitti eegale maali? Siyaasaa garee takka filatanii nuti warri biyya bulchuu qabu garee tana warri immoo
biyya saniif keessummaadha warri mirga hin qabne warri biyya san keessa jiraachuu hin qabne garee tana jedhanii bakka lamatti hawaasa biyya sanii baasanii jiran jechuudha. Achirraa jalqaba eenyummaa politicization of identity wanni amma jechaa jiru. Eenyummaa garaagarummaa aadaa fi amantii gara siyaasaatti jijjiiranii meeshaa bulchiinsaa meeshaa itti cunqursan meeshaa tokko itti aangeessan godhuun achirraa jalqabdee namni kan ammoo jalqabee amma waan ragaa qabnurraa dubbanna malee san duralee jiraachuu mala garuu barreeffamaan dookumentii ta'ee wanni taa'e Teediroos ta'uu isaati. Kanaaf ammoo akka qabatamaatti kan jiru xalaa inni mootittii Ingiliziif barreesse gaafa aangootti dhufe maal jedhee barreesse biyyi tun biyyi Itoophiyaa jedhamtu tuni abbootii teenya ta'a abbootii teenyaati isaanirraa dhaalle biyya dhaalmaa teenya tana ormi alaa dhufe Oromoo jechuusaati. Warri akka Oromoo warri Turkii warri Muslimaa dhufanii nurraa fudhatanii ani biyya san humna kiyyaan warra Oromoo haga tokko ofirraa deebiseetiin jira. Caba Oromoo walloo ibsuu isaati achi keessatti warra Turkii kana ammoo na gargaaraa waliin cabsinaa jee barreesse. Basically wanni achirratti ibsuu barbaade maali? Waan amma kun amma restii deebifannaa jedhan kana yaanni isa achirraa ka'e jechuudha. Biyya san keessatti biyyi sun akka tasaba takkaa warri biraa akka keessummaa ta'etti fudhachuun sanirraa ka'e. Kanarraa kaanee immoo warra akka keessummaa warra akka weeraraatti fudhatan Oromoodha. Oromoon cabuu qabdii Oromoo yoo cabde malee biyyi sun olaantummaan teenya hin jirtu biyya san kan hoogganuu dandeenyu yoo humna Oromoo cabsine ka jedhu. Kana ka barreesse ammaas anaa miti. Tashaalee xibabuu nama jedha. Namni kun ifatti Amaarummaa isaa nama dubbate nama ani Goojjaam jedhee kitaaba isaa keessatti The Making of Modern Ethiopia jedhu keessatti lafa kaayee jira. Hin dho'isne akka warra biraa eenyummaa isaa hin dho'isne garuu ifarratti wanni kaayee yoo seenaa hubannee biyya san keessatti Itoophiyaan kan jaaramte mootummaan jiddugala Itoophiyaa kan jaarame humna Oromoo cabsuu irratti jedhee lafa kaayee jechuudha. Kun egaa dhugaa jiru dura humna Oromoota keenya warra Kaabaatu cabe warra Walloo warra Raayyaatu cabe itti aanee immoo Oromoota keenya Tuulamaatu cabe akkasumatti itti aanee Oromoota Arsii Baalee Harargee gara dhiyaattis akkasumatti tokko tokkoon humna Oromoo cabsanii biyyi san humna Oromoo cabsuudhaan akka jaaramte ta'uusaa namni isaaniitu ragaa ba'ee jira jechuudha. Imaamotuma kanaatu itti fufee jira. Yohaannisis uummata Oromoo Walloo irratti yoo barbaadan nu fakkaadhaa jiraadha yookaan biyya kana gadhiisaa jedhee ifatti labsee hojiirra oolchaa ture. Minilikii ammoo isin cunqursee saamichaa fi cunqursaadhaan uummata san bulchaa ture. Haayila Sillaaseenis imaamotuma akkasitti fufe. Kanaafuu mootonni qorqoonni yookaan abboonni irra biyya san keessa turan addatti uummata Oromoo irratti imaamanni isaan hordofaa turan maali? Uummanni kun cabu, uummanni kun gadi cabu malee biyya kana hoogganuu hin dandeenyu waan jedhaniif imaamata kanatti fufaa turanii. Ammallee akkasitti yoo katti yaadamu taate I think too late waan ta'a miti uummanni Oromoo duriis hin cabne cabee harkan kannu ammallee harkan kannu wanni akkasii sun hin barbaachisu biyya san ilaalcha akkasii ilaalcha humnaa wal cabsuutirra ilaalchi wal danda'anii waliin jiraachuu yoo ka madde gaarii nutti fakkaata. Tole. Sanumatti aantee akkuma jettee beektonni yookaan imaamotni Amaaraatu ifa ba'anii waan adda addaa irratti namni akka nama tokkootti gahee olaanaa taphateetti maqaa kaastee Tadlaa Haayileeti. Tadlaa Haayilee Itoophiyaa amma nu arginu kan Itoophiyaa amma jirtu tana bu'uuressuu keessatti gahee olaanaa taphatee jettee lafa keetteerta. Hanga ammaattis gareen ka ilaalcha san qabatanii deemaa jiran jiru. Namni tokko ammoo amma kunoo masaraa mootummaa keessa isaantu jira. Gaafiin Oromoo kanaaf deebuu didee qabsoon Oromoo kanaaf laamshee jedhanii asii yoo amma ilaaltu maal si fakkaata kun? Okay. Haala ammaatti deebuu dura waa'ee Tadlaa Haayilee kana ibsu. Tadlaa Haayilee kun namni jedhamu kun nama bara Haayila Sillaaseen aangootti dhufu warra biyya alaatti erganii akka barataman godhan keessaa tokko. I think biyya Belgium University biyya Belgium takkatti barate. Sanirratti qorannoo maal godhe biyya san keessatti akkamitti sabaa fi sablamummaan baddee olaantummaan aadaa tokkoo mul'atti ka jedhu waan qorate. Dhumarratti garuu kan irratti xiyyeeffate Oromoon akkamitti aadaa Amaaraa qabata akka jedhu. Ifatti wanni barreeffamni isaa akka jiru Oromoon akkamitti Amaareessinaa akka jedhu itti deebi'ee akkamitti gara Amaaraatti assimileeted goona akka jedhu. Inni biyyi san gaa warra Teediroos Minilikii fi jara kanaatu jaare inni garuu imaammata akka imaammataatti olaantummaan aadaa tokkoo afaan saba tokkoo akkamitti biyya san keessatti jiraachuu qaba ka jedhu bifa hayyuu yookaan intellectual foundation nama lafa kaa'e jechuudha. Bu'uura hayyummaa nama lafa kaa'e. Namni kun maal jedha biyya san keessatti aadaa
bareedaa ka qabu sirna nama bulchuu ka qabu afaansa afaan barreeffamaa ka ta'e amantiinsaa filatamaa ka ta'e ummata tokkootu jira jedhu. Ummanni kaan ammoo ummanni akka Oromoo kuni ummata boodatti hafaa waan ta'eef akka ummata kanaatitti aadaa ummata kanaa sirna ummata kanaa fudhachuu qaba. Biyyi sun akkasitti ijaaramuu qabdi jedhee nama Imaammata Haayila Sillaasee gorsaa ture. Amma namni tokko gaafii asirratti akka hayyuun tokko yaada kannachuu ni danda'a. Yaanni hayyuu tokko akkamitti imaammata mootummaa ta'ee ka jedhu yoo ka jennu taate namni kun nama mootummaa waliin hojjete, nama ministeera barnootaa keessa hojjete. Gara biraatiin wanni inni jeessan baay'een isaa immoo qabatamaan hojiirra oolee jira. Kanaafuu it's not an academic exercise. Namni tokko waan barnoota isaa ittiin eebbifamuuf yookaan digirii fudhachuudhaaf barreessu osoo hin ta'in waan hojii qabatamaan hojiirra oole. Wanni inni jedhe tokko keessaa tokko maali? Afaan Amaaraa danda'u lammummaa Itoophiyaa paaspoortii argachuudhaaf afaan Amaaraa sirriitti danda'uun barbaachisa ka jedhu faadha. Naannolee Oromiyaa namoota kaabarraa fidanii qubachiisanii isaan akka bulchan godhu ka jedhu. Amma fakkeenyaaf biyya san keessatti yeroo dheeraa yuunivarsiitii galuudhaaf afaan Amaaraa eefiduun dirqama ture. Garuu yuunivarsiitii keessatti afaan Ingiliishitiin baratan. Kana isatu lafa kaa'e waan akkanaa kana. Afaan Amaaraa danda'uun akka biyya san eenyummaa biyya sanitti loyaalitii biyya sanii kan agarsiisu waan ta'eef garaagarummaan barbaachisummaan isaa dilas ta'ullee baatu olaantummaa afaan tokko aadaa takka gaccimsu akka imaammataatitti nama ibsee lafa kaa'ee wanni sana immoo akka bara Sillaasee keessa irree hojiirra oolu ka godhe jechuudha. Warri amma jiru baay'een isaallee yaaduma kana deeggara wanti nama dhibu. Warri amma biyya takka keessatti የዘር ፖለቲካ የጎሳ ፌዴራሊዝም jedhu baay'een isaanii warra imaammata kana hordofan warra sirna akkanaa deebisuu barbaadan biyya adda diigamtee wayyaaneen biyya diigtee abaawon biyya diigdee warri jedhee halkanii guyyaa dibbee rokotu kuni warra ilaalcha akkana aadaa takka saba afaan tokko biyya san keessa irratti deebisuu barbaadan warreen gartee sirna Tallaa Hileefaan lafa kaa'an kana warra dhaalan itti fufuu barbaadan jechuudha. Kanaaf wanti amma isaan imaammanni akkasitti lafatee sun qabatamaan biyya san keessatti hojiirra ooluuf oolee jira. Bu'aan isaa immoo qabatamaatti akka miidhaa ta'e argate mul'ate fincilli garaagaraa sabni Oromoo irraa warri Tigraay, warri Kibbaa, warri Soomaalii hundinuu sirni irratti fincilan sirna humnaan dhaabbatee fi imaammata namoonni kaayyoonni akka Tallaa Hileefaan barreessan kanarratti jechuun fincilli godhama. Tole. Imaammata kun dhugama baay'ee hundeen lafa gad ejjatee Itoophiyaa keessatti argama. Mootummaan amma tanaan dura ture EPRDF ilaalchi isaanii ka federaalizimii sabaaf sablammootaa waraqaarra jira. Garuu akkamitti ilaalcha kana yookaan falaasama kana imaammata kana kaasuu dadhaban yookaan sochoosuu dadhaban maal rakkoon isaa? Gaafii gaarii. Imaammanni kun yeroo osoo mormiin isa irratti mudatiin akkasumatti waan hojiirra oolaa ture jechuun nama dhiba. Bara keessattuu bara fincila baaleetirraa ka jalqabe mormii imaammata kanaati. Oromoon raayyaa mormiin isaan godhaa turan amma isa wayyaanee tokkoffaa jedhamee beekamu kunis imaammata kanarratti fincila ka'e. Maccaatu Lamnis imaammata kanarratti fincila godhame. Booda kan ammoo bara 1960moota booda ifatti sadarkaa hayyootaattis sadarkaa gurmii barattootaatti irrattis ifatti imaammanni kun akka biyya saniif rakkoo ta'e akka madda rakkoo dhibee biyya sanii ta'e ifatti himamee jira jechuudha. Kanaaf namoonni akka Walii Makkonnin fa'aan biyya san keessa biiti sun biyya mana hidhaa sabaaf sablammoota akka taate ibsaa guutamaa fa'aanis Biraana Masqal Raddaa warri jedhama warroonni hooggantoonni Hayilee Fidaa hooggantoonni barattootaa fi boodarra Meesonii fi Abbaa warri hoogganu hundi isaanii kanarratti garaagarummaan qaban. Garaagarummaa waan adda addaa qabaatan malee biyya san keessatti maddeen dhibdeen sirna cunqursaa olaantummaa saba tokko afaan tokko gadhaa'uudhaaf godhame ta'uu irratti hundi isaanii walii galan. Kanaafuu imaammanni suni akkasumatti salphatti waan hojii deemaa ture osoo hin ta'in waan fincila irratti ka'aa ture. Dargiin haga tokko gaafii barattootaatti yookaan rakkoo biyya sanii hubannoo barattootaa yookaan gaafii barattootaa haga tokko ejjennoo barattootaa fudhatee ture. Kanarraa ka'uudhaan fakkeenyaaf sabaaf sablammoonni maqaa isaaniitiin akka waamaman maqaan arrabaa sun akka hafu afaan Oromoo akka reediyoo irratti darbu wanti tokko wanni godhamee jira. Akkasumas National Democratic Revolution waan jedhu imaammata
amma barreeffama san itti bal'ateen keessaa hambise malee imaammata sabaaf sablammoonni biyya san keessatti kabajamuu qaba mirgi isaanii ka jedhu imaammata wayii tokko baasanii turan. Waan akkas akkasii waan simboolik ta'e tokko hojjetanii jiranii. Boodarra garuu sirni dargitis maal ta'e qabsoon fincilaa gara kaabaatii fi gara bahaa gara itti kaanaan innis akkuma sirna dursanitti deebi'ee Itoophiyaa tigdam Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaatiin ka jedhu warra kana hunda gareen maali dhiphoota gariin biyya fottaquu barbaachisanii biyya diiguu barbaadan maqaa jiruun waan tokko waan fuuldura tarkaanfii fudhatan san of booda deebi'anii sirnuma waan makka hojii bara Haile Sillaasee wal fakkaatu kan hojjetan jechuudha. Warri wayyaanis dhufanii amma yoo dhufan gaafiin isaan kaasan gaafii sabaaf sablammoota bu'uura irratti waa wal dhaban hin qaban. Gaafii wayyaaniin kaastee ejjennoo wayyaaniin sabaaf sablammoota irratti qabduu fi Oromoon qabdu wal hin dhibu. Rakkoon isaanii jarri anguma laaltee saamicha diinagdee malee biyya san bu'uura irraa jijjiiruu fedhii hin qaban. Kana waan hin qabneef maal godhani biyya san akkuma gartee amma namni tokko yoo dhukkube yoo osoo madaan san sirriitti hin fayyin faashaa irra diban irratti hidhanii siin deeman akkasuma godhan malee bu'uura irraa biyya san hin jijjiirre bu'uura irraa wanni jijjiiruun barbaanneef maali biitisa yoo bu'uura jijjiiramte isaan maayinoritiidha humna hin qabanii olaantummaa diinagdee irratti argachaa turan san hin argatan harka ja'a gaheen isaanii harka ja'a harka 96 ta'u jechuudha. Kana waan hin barbaanneef sirna kana wama tokko irraa hir'isanii akka isaanii ta'uuf deemaa turanii sirna federaalizimii waa dagalan san irra hojiirran oolchine kun akka hojiirran oolchiniif ammoo ragaan bal'aan fincilli uummata Oromoo irraa itti ka'ee boodarra isaanis fanqolchee kana jechuudha. Kanaaf mootonni darbaa dhufan hundi isaanii gariin warra sirna sanitti amanu gariin ammoo sirna san jijjiiruudhaaf fedhii fi dandeettis hin qaban. Kana dandeettii qabu kana jijjiiruu danda'u Oromoodha. Oromoon akka humnaatti qindaa'ee yoo bahee humnatee duraanuu Oromoon ca'u malee biyya san olaantummaan keenya hin jiru waan jedhan jecha humni Oromoo bahee sabaaf sablammoota of cinaa hiriirsee yoo ka deebuu taate yoo ka humna godhatu taate sirna san bu'uura irraa cabsuu danda'a. Dandeettii humna qabeenya resource ka qabu Oromoodha. Ka yoo sirni sun cabees irraa fayyadamuu danda'u Oromoo sirni cunqursaadha sirni olaantummaa aadaa saba tokkoo ka jedhu san yoo ka cabe biyya san keessattis ka irraa fayyadamuu danda'u warra biraatillee ka fayyadamuu danda'u Oromoo waan ta'eef humni Oromoodhaan ijaarame tokko dhufee biyya san qabachuu dhabuun sirni kun akka hin cabne waan godhe natti fakkaata. Tole haasaa fi barreeffama kan kee keessattis dubbiin yeroo baay'ee ka'u fincila adda addaati. Fincilli adda addaa seenaa Itoophiyaa keessa ka'eetiin jira. Akkuma ta'etti fincilli qotee bultoota illee jira. Fincilli Baaleettis, Wallottis, ka barattootaa Finfinnee fa'aattis naannoo birattis isaan immoo sirna moototaa kuffisanii dargiin dhufee dargiillee fincillitti ka'ee isaanis kufanii EPRDF yookaan TPLF dhufanii isaanis fincillitti ka'ee kufanii garuu fincilli kun hunduu gaafii mataa isaa qabatee dhufe fincilli kun hunduu tokkoon isaaniillee gaafii isaanii ka bu'uuraa keessattuu ka gaafii jajjaboo ka jijjiirama guddaa biyya san keessa uumuu danda'an hin deebine kun maaliif jettee yaaddaati inuma fincilaa sabni gabrummaa yookaan cunqursaa hin didaa'in fincilaa dhaloota tokko dhaloota kaanitti inuma fincilaa garuu gaafiin keessattuu akkuma titti Oromoo irratti xiyyeeffata ijaarumsi Itoophiyaallee Oromoo irratti xiyyeeffata siyaasaan filaasamni siyaasaa Itoophiyaallee Oromoo irratti xiyyeeffata maaliif Oromoon almost handhuura biyya saniiti diinagdeenis ta'ee hawaasummaanis bal'inaanis ta'ee kun garuu maaliif hanqina maal qaba Oromoon fincila adda addaan kaasaa garuu bakkaan hin ga'u. Bakkaanis yoo ga'e gaafiin isaan deebi'u maali rakkoon isaa eenyuun bira jira rakkoon kun?